Nagaan Waaqayyoo nama hundumaaf haa ta'u. Kallattii xiyyeeffannoo tajaajiltoota dubbii jedhurraan har'a tokkosaa isinitti hima. Tajaajiltoonni Waaqayyoo, tajaajiltoonni waldaa kiristaanaa qomoon tajaajila isaanii waanuma fedhe haa ta'u, namoonni hojii Waaqayyoon hojjedha jedhan wantoota sadii irratti xiyyeeffachuu qabu jedhee namana. Wangeela irraa amman hubadhe, dubbii Waaqayyoo irraa amman hubadhe. Isaan keessaa inni jalqabaa Waaqayyo matuma isaati. Tajaajiltoonni Waaqayyo irratti xiyyeeffachuu qabu. Qalbii isaanii, yaada isaanii fuula Waaqayyootti dhiyeessuu qabu. Tajaajiltoonni namummaa isaanii guutuudhaan gara Waaqayyoo dhaquu qabu. Fuula Waaqayyoo dura dhaabachuu qabu. Kanaafidha macaafni seenaa baraa inni lammaffaa boqonnaa 29 lakkoofsa 11 irratti fuula isaa dura dhaabattanii akka isaaf hojjettaniif jedha. Fuula isaa dura dhaabattanii akka isaaf ergamtanis hojjettoota isaas akka taataniif jedha. Waaqayyoof ergamuu dura, Waaqayyoof hojjechuu dura, fuula isaa dura dhaabachuu, fuula isaa duratti argamuu, fuula isaa duratti dhiyaachuutu dursa. Akkas gochummoo kan dandeenyu yoo xiyyeeffannoon keenya isarra ta'eera ta'e, yoo lapheen keenya jabeessee Waaqayyoon barbaadu waan jedhu kana qabateera ta'e qofadha. Tajaajilaan hunda dura Waaqayyo irratti xiyyeeffachuu danda'utu isaaf ta'a. Maaliif? Ergaan keenya Waaqayyo irraati. Waaqayyo harkaan fuune taanaan sabatti waan kenninu hin qabnu. Waaqayyo irraan dhageenye taanaan sabatti waan himnu hin qabnu. Waaqayyo nuun ergine taanaan dhaqne waan dubbannu hin qabnu, edde dhaqnus hin beeknu. Ijaa kanaafuu maddi ergaa keenya, maddi tajaajila keenya waan dubbannu, waan goonu, waan hojjennu, waan raawwannu hunduma isaa Waaqayyo harkaa fuuna ijaa ta'eefuu Waaqayyo irratti xiyyeeffachuu, gara Waaqayyootti adeemuu nu gaafata tajaajilli. Tajaajilaan Waaqayyo irratti xiyyeeffachuu qaba. Inni jalqabaa maddi ergaa keenya Waaqayyo waan ta'eef, ergichuma kan nuti fuunu Waaqayyo biraa waan ta'eef Waaqayyo irratti xiyyeeffanna. Waaqayyo nun ergine taanaan edde dhaqnu hin beeknu. Waaqayyo harkaan fuune taanaan waan dubbannu hin beeknu, waan sabatti laannu hin beeknu. Saba burjaajessina, ofii keenya burjaajona. Ofii keenya lafa hin taane oolla, saba Waaqayyo lafa hin taanetti walitti qabna, waan argamuu hin dandeenye barbaachifna. Yoo Waaqayyo irratti xiyyeeffannee fuula isaa dura dhaabannee isarraa waan hojjennu hin fudhanne ta'e hin dogoggorraa, hin dogoggorsina, hin balleessinaa, ofii keenyas hin banna. Fuula Waaqayyootti argamu gaafata. Waaqayyoon gaafachuu barbaachisa tajaajiluuf. Jalqaba irratti jechuudha. Kaleessas dubbadheeraa, dheengaddas dubbadheeraa, kaleessas faarseeraa, dheengaddas faarseeraa. Anaaf faarsuun jalqaba koo miti, lallabuun jalqaba koo miti, raajuun jalqaba koo miti, barsiisuun jalqaba koo miti jedhanii akkuma kaleessaaf dheengadda gochaa turan gochuuf fiiguun kisaaraatti nama geessa. Waaqayyo bara keenya hundumaa waanuma tokko qofa akka dubbannu hin barbaadu. Waanuma tokko qofa akka hojjennu hin barbaadu. Kaleessa ergaan biraa qaba ture, har'a ergaan biraa qaba. Kaleessa saba tokko bira dhaqneerra, har'a immoo lafti nuti dhaquun nuuf ta'u edde biraa ta'uu danda'a. Kanaaf iyyuu tajaajiltoonni xiyyeeffannoo isaanii isa jalqabaa Waaqayyo irratti godhachuutu ta'aaf. Kadhachuu qabu. Qalbii isaanii, yaada isaanii sassaabbatanii Waaqayyoo maal jetta? Eessan dhaqa, eessan oola, maalan dubbadha jechuu qabu tajaajiltoonni. Fuula Waaqayyootti dhiyaachuu qabu. Waaqayyo fuula dura dhaabachuu qabu, fuula isaa dura turuu qabu. Hamma inni iddoo akkasii dhaqi kana hojjedhu jedhutti, hamma inni ergaa keessa isaanii kaa'utti, hamma inni mul'ata isaaniif kennutti fuula Waaqayyoo dhaabachuu qabu. Waaqayyo duratti dhiyaachuu qabu. Xiyyeeffatanii qalbii isaanii guutuudhaan Waaqayyoon barbaaduu qabu. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Xiyyeeffannoon tajaajiltootaa hangafummaatiin Waaqayyo irra ta'uu qaba jechuudha.
Xiimotewos isa duraa boqonnaa 6 yoo dubbistanii Phaawulos Xiimotewosiin yeroo gorsuu Waaqayyoon fakkaachuu fakkeenyummaa Waaqayyoo fudhachuu jedha. Irra deddeebi'ee waa'ee Waaqayyo duukaa bu'uu kana waa'ee Waaqayyoon fakkaachuu kana dubbata. Daddabalee deddeebi'ee wantichi murteessaa ijaa ta'eef. Yoo irratti xiyyeeffanne Waaqayyo irratti maal fakkaachuun akka nuuf ta'u nama attamii ta'uun akka nuuf ta'u Waaqayyo irraa argina, Waaqayyo irraa dhageenya. Waaqayyo nama attamii akka nuti taanu akka inni barbaadu barra beekna yoo Waaqayyo irratti xiyyeeffanna ta'e. Yoo muuxannoo keenya kaleessa irratti xiyyeeffanna ta'e immoo nutis isuma kaleessaa jiraanna, saba kanas akkuma kaleessaa har'as jiraachifna. Sochoonee sochoosuu dadhabna, siqnee siqsuu dadhabna, tarkaanfannee tarkaanfachiisuu dadhabna. Yoo Waaqayyo irratti hin xiyyeeffannu ta'e. Ija kanaafuu tajaajiltoonni xiyyeeffannoo isaanii isa jalqabaa Waaqayyo irra kaawwachuutu isaaniif ta'a. Dandeettii isaanii, muuxannoo isaanii, ogummaa isaanii, beekumsa isaanii, wangeela sammuu isaanii keessa jiru, sagalee sammuu isaanii keessa jiru, faarfannaa kumaatama qalbii isaanii keessa jiru miti kan isaan irratti xiyyeeffachuu qaban. Tajaajiltoonni hangafummaatiin Waaqayyoon ilaaluu qabu, Waaqayyo irratti xiyyeeffachuu qabu. Akkas ta'uu baannaan tajaajilli ulfaata. Akkas ta'uu baannaan Waaqayyoof hojjechuun hin ulfaata. Akkas ta'uu baannaan akka Aroon dachaa sana keessatti saba Waaqayyo godhe gochuutti ceena. Jalqabumaan saba ilaalla yoo ta'e, itu Waaqayyo biran gahin gara sabaatti ceena, gara sabaatti tarkaanfanna yoo ta'e, sabni kun maal barbaada, sabni kun maal hawwa, sabni kun maal dheebota, maal beela'a jenna yoo ta'e, yoo sabichi jabbii tolfamaa barbaada ta'e, Waaqa tolfamaa barbaada yoo ta'e, akkuma Aroon sana tolchinee kenninaaf moo hin dhiifna. Gaaffii guddaadha kun. Kanaaf iyyuu nuti Waaqayyo irratti xiyyeeffannee jalqabuutu nuuf ta'a. Dursinee fuula Waaqayyootti argamuutu nuuf ta'a. Fuula Waaqayyoo barbaaduutu nuuf ta'a. Gooftaan maccaa isinaa eebbisu. Eebbifamaa. Dubbiin kun irratti haa yaadamu.